Magaalonni hedduu waan namoonni keessa baqatan fakkaatan daandiin qullatti hafe. Daandiin qullatti hafu wal qabate biyyoota hedduu keessatti wanti hin eegamin tokko uumame. Akkam jirtan hordoftoota chaanalii yeroo santu bakka jirtetti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu jedhaati. Akkuma beekamu erga dhukkubni koronaa vaayirasiin addunyaa guutuu keessatti faca'ee booda biyyoonni hedduu dhukkubicha jalaa dandamachuuf tarkaanfii garagaraa fudhachuutti jiran. Tarkaanfilee sanniin keessaa tokkoffaan manaa bahuu dhiisu. Mootummaaleen biyyoota garagaraa lammiileen isaanii manaa bahuu dhiisuun vaayirasicha jalaa akka of baraaran ajaja dabarsan. Uummannis dubbii jiraachuu dhabu waan ta'eef ajaja mootummaa isaanii fudhatanii isaan daldalaa turan daldala isaanii dhiisanii isaan baratan ammoo barnoota isaanii dhiisanii manatti galan. Magaalonni hedduu waan namoonni keessa baqatan fakkaatan daandiin qullatti hafe. Daandiin qullatti hafu wal qabate biyyoota hedduu keessatti wanti hin eegamin tokko uumame. Innis maali yoo jettan daandiileen duwwaa ta'urraan kaka'e bineensonni fallattiiwwan kanaan dura salphaatti gara magaalotaa seenuu hin dandeenye biyyoota akka UK, Israa'el, Singaaporii fi Xaaliyaan keessatti sodaa tokko malee magaala keessa naanna'uu eegalan. An akka nama tokkotti viidiyoolee bineensota sanniinii ilaalee ture. Bineensotas ta'e allaattiiwwan daandii irratti bahan iddoo hedduutti suutuma socho'u. Inni nama rifachiisu garuu yeroo goggoruu baadhe biyya Taayilaand naannoo Lopburii jedhamutti jaldeessi magaalaa tokko waan dhuunfateeru fakkaata. Viidiyoo sanniin hunda isin daawwachiisuuf koppiraayitii waan naaf hin eeyyamneef mee suuraalee bineensotaa fi allaattiiwwan sanniinii muraasa isin daawwachiisu.